jedhama kan inni dhufe asuma gaarmantiidha waan waaqayyo naaf godhe hedduudha dubbadhee fixuu hin danda'u garuu muraasa isaanis isinitti hima ani waggaa lamaan dura kan naa ta'e kaaseen jalqabee isinitti hima an jechuudha waggaa 9 dura kan inni waaqayyoon fudhadhee ture garuu waaqayyoon fudhadhee laphee koo keessatti hin fudhanne fudhadheera garuu waaqayyoon hin fudhanne charchii nan deema eessayyuu nan deema charchii hedduus nan deema garuu waaqayyoon kan hin fudhadhe jedhu manuma kana eeggiin galee charchii kana eeggiin galee dhagatiteef waaqayyoon bakka waaqayyoon nu galateeffadhaa waa'ima charchii kana tiyaasuudhaan achi eeggiin as dhufee jechuudha barumsallee itti fufee baradhee kennaallee fudhachuu kan hin jalqabe mana charchii kana eeggiin dhufeedha jechuudha waa'een charchiillee kan naa gale kanaaf achi nan dhufe gaafa guyyaa kamisaa ture nan dhufe yeroo baay'een jedhu raajiin jechuudha mataa koo keessatti hin biqilaa hin malaa ture normaalii madhee mandhiise karaa waggaa tokko hin malaa hin dhaachuu hin danda'u akkasumaan hin malaa nanoo halkan aduun natti ba'eenna cal jedhee na oksisa ture isa booddee yeroo baay'ee gaafa isaan jedhan as ba'uu nan sodaadha guyyaa kamisaa garuu dhufeen as taa'ee ture gaafa isaan jedhanu ammas ba'uun dide gaafa isaan jedhan laphee koo keessaa baay'ee bakka na ruqomsiise taa'us nan dadhabe utuma giddiidhumaan ol ka'een dhaabbadhe utuma ishiin jedhin jechuudha yeroon ol ka'eyyuun beeku ol ka'een dhaabbadhe achi asin ba'e gaafa nas ba'edhu tokko as baatee turte see miti jedhan isaan arganii waan jiranuuf jechuudha isa booddee asin ba'e callisaa ilaalaanii jara kana dhanitu iskiriiniin jiraate argitanii baay'ee namoonni baay'een na arganii turanii na ooksisee na ruqomsiisee baay'ee na ooksisee isa booddee afurree hamaan iyyeen irraa ba'ee achi booddee mataa koo dhaachuun jalqabee miiccachuun jalqabee uumaayyuu na ooksiseen beeku kanaaf waaqayyoon naa galateeffadha. Itti aansuudhaan immoo qormaata yeroo baay'ee deddeebi'ee nan qoraman ture siyoosii nan qoramaa nan kufan sun ture achi isa booddee guyyaa paartinarii ture achi bukkee taa'een ture raajiin guyyaa 3 gidduutti galateeffannaa nama qabatee dhufu jira nama milkaa'ee dhufu jira jedhan ameen jedhan immoo siyoosii qoramuudhaaf guyyaa bal'oo qophaa'an ture achi isa booddee guyyaa bal'oo nan qoramee tiyoorii isaa nan qoramee achi onlaayinii kamisa isaan qoramee torbeetuun gahin galataan na dhaabe waaqayyo kanaafis waaqayyoon na galateeffadha. Ammas itti aansuudhaan immoo guyyaa baay'ee na dhukkuba ture natti deddeebi'ee na dhukkuba ture normaalii madheen dhiise isa booddee guyyaa sanbataa charchii dhufuuf gaafa isaan kaanu ani naqu arran naqu jedheen iyyuu manatti hafe isa booddee manatti nafee guyyaa sanyoo isaa gaafa na dhukkube baay'ee sanyoo isaa gaafa manaa kimii dhaqee jedhu sukkaarri kee baay'ee gatii ol ka'ee fi daddafi atattamaan hospitaala guddaa deemuu qabda jedhan mana dhuunfaan dhaqeen ture rifarii daddafi isayyuu amma masaayyuu akka hin geenye kanaan achi daqiiqaa muraasatti duuyyuu dandeessa jedhan isa booddee wayyee yaa waaqayyo jedheen iyyuu dhiisnee hin deemne rifaricha qabannee gaafa deemnu daddafanii isaanis nu tajaajilanii isa booddee na ciibsanii na yaalanii maal jedhanii kanaan dura qabdaa man'aan takkaayyuu waa'ee sukkaaras mataas bakka yeroo mataa koosa kana duwwaadha kana dhukkubaa ture malee inni waaqayyo eeggii narraa cabseetii natti deebi'een ture na dhukkube isa booddee na ciibsanii na yaalanii waan hedduu narratti godhanii waan baay'ee narratti qoricha adda addaa naaf kennanii isa booddee kee qoricha naa kennanii balloo saasii dhufa ganamaan utuu na gadhiisanii utuu hin jedhu na gadhiisuu didan guyyaa 8 ta'e nan dhiisee kamisa isaa dhufe as gaafa yoo dhukkubsattoota jedhan asin ba'ee afuura inaaftuu naan jedhanii narraayyee hin What are you doing?
Arraja kabel iga kulkullu qaamshe fayyashe dan tabre deebsira amma caalaa waayo waaqayyonis naagate yaansuudhaan immoo ammas guyyaa kamisaa tokko qormaatas qorameen ture isiniin jedheera qormaata qoramtee milkooftee kan dabdaabbeen kee qabamee jiru guyyaa 7 dura barreeffame nama 10 wayitiif barreeffame kan koo keessaa qabamee hafe isa booddee qabamee hafe namni agalu jedhan ishi jennee namni hin gale torbii tokko guutuu lama taanee iddoo tokko hojjenne callisanii isa booddee ammas gaafa sanbataa gaafa kamis balloo hojii hafeeniyyuu seenis gati jirtuuf hojii hafeeniyyuu dhufees isa booddee gaafa dhufee jedhu achi bukkeen dhaabbadhee ture karaa iddoo lamaan irratti zaataa jiru qabachuu yaalu garuu qabatanuu inumas baati jedhanii ammas raajii inumas baate an abbadhee mana fe namni biraa inuma kukkufaa inumas baa isa booddee raajiin bahanii dhufanii garaa koo qabatan gaafa isaan garaa koo qabatanu garaa koo sileeyyuu na gubaara garuu bahu ammas bakka nan dadhabee mo'achuu isa booddee gaafa isaan garaa koo na qaban ofuu wallaalee qabanii dhufanii as na baasanii waan see qabameeru hundi isaan gadhiifamaa milkooftaa naan jedhanii nam milkaa'ee dabdaabbiin koo roobii asii balloonaa kadhatamee roobii dabdaabbii haaraanaaf kenname borii kaasee hojii haaraa bakka haaraan deema kanaaf waaqayyoon guddisaa naaf galateeffadha. Kanaaf an xumureera raajii bakka isaan jiran nutti maatii isaanis jireenya isaanii hunduma isaa waaqayyo arke isaaniin waaqayyoon naa galateeffadhaan jedha waaqayyoon naa eebbisaanii raajiin jedha waaqayyoos naa eebbis ayyaana isaas ni fabaayis amma dhumaatti jabeessee sinaadha. Tolemee abbaan warraashees waan dubbate qabaachuu danda'a kan isheen jette sanarrattiyyuu yeroo isheen mataa ishee dhukkubsattus yeroo isheen dhukkubsattee hospitaala geessus abbaa manaadha waan ta'eef mee akkam ture waaqayyo immoo akkamitti akka bilisa baase gabaabseenis duraan dursa maqaa isaa nutti mee waan jedhu yoo qabaate xiqqoo dubbata. Galatooma maqaan koo Guutuu Jabeessaan jedhama. Hunda dursa inni kana godhe waaqayyo ulfina argatu. Ameen. Isa seenan majette persantiidhaan ooke keenye persantii 20 kan keessan ture jechuudha yeroo keessan qabee mitire afurri keessa ture kallattii addaatiin nu jeeqaa ture harka caalaa moo fooninis afuraanis dhugaadhaaf raajii addaamu dhufeera bakka isaan jiranitti gooftaan eebbisu dhuga baatii kana isaaniin duratti jennee ture amma garuu afurri waaqayyo jira isinis ergamtoota baay'ee jirtu kanaaf bukkee nu geessu waaqayyo isaaniin eebbisu. Ameen. Isa seenamma inni sukkaaraas inni dhukkubaas inni saayyuu seenaan 50 nuka irannee maturre jechuudhaanis irriba malee bulleerra dhugaadha ati warraa keessanii jirtu tajaajiltoonni baay'een jirtu namoonni gurguddaan beektonni baratu jirtu mitire ati warraa keessan alla dhiphattu yaadni keessan eenyu dhiphinatti kennu karaa afuuraa sana tu barattu nan kara dhaga'ee nan arga nan abjoodha intinin jedha nan qabaani saati sanatti kinne keessan akkani darbe waaqayyo beeku itoo akka kooti dallaa jaaritani fira kooti walii kottaan eeggannaaree nowwa garuu waaqayyo hunda godhe xumurarratti achi biran taa'ee ture ergaa tokko naa dhufe maal jedhani boolla kiin raajii addaamuun maslaaliidhaan ol baata naan jenna dhimma koomti jedhetani dhimma isheetti jedhee boo'e waaqayyo godhe garuu hunduma isaa cabsee galataa nu dhaabeera waldaa kana bira raajiin akkuma jedhan itti qophaa'anii dhufu foon dadhabsiisanii hafuura dadhabsiisanii namarraa of fageessanii waan baay'ee of qopheesse sun eenyuu fi nuuf jechuudha. Eenyuuf darbee ollaadhaa fi naannoo kanaaf. Is oosaan dhimma kana rukutan ta'ee birriidhaan ifa manaa godhaati parsantii xinnoo kaffalanni isheenis taanaan waa'ee hikimina of jajuu keenyaa miti kan of jaju waaqayyo garuu hin danda'amu birriidhaanis. Omaadhaanis firaanis gareedhaanis በምንም አይቻልም የሚቻለው only በሱ ብቻ
qawwaamaa kottaa. Inni dadhabdan immoo hafuuraan of qopheessaa kottaa. Waaqayyo dhimma keessan in hiika. An baay'ishiisa an namatti abjoodhee abjuu namaa nan hiika. Cabennaan eegumaan cabsa. Kakuu garuu manaan hin deenye kadhiifu. Silaa hunda kana baasee isinittiin immoo garuu Waaqayyo hunda dursee obboleessaan gafa godhee raajii addaamunaa kaasee raajota baay'ee as keessa jiru humnaan kan nu duukaa rakkatan wayyaa jaraa kan balleessan. Dhugumaan isinitti kanas ba'anii as qabanii ituu beekaa irra jetee awwaara keessa galanii sababa eenyu sababa keenya jechuudha. Maaliifan kana hunda isaa isiniin jechaa ture Waaqayyo keessa garaa kooti sana deebii godhee ergaa naa dhufe sana dhugaa baatanaan jedhan dhuguma dhugaan ba'e. Kanaaf gooftaan koo galanna ta'uu fi raajii addaamuu Waaqayyo isaan eebbisu jaarsolii waldaas jirtanu kallattii adda addaatiin miidiyaadhaan biyya alaas teessanii waldaa kana kan deeggartanu gooftaan isin eebbisuun jedhaanii raajiidhaaf immoo Waaqayyoon kadhadhaa fi mul'ata irratti mul'ata adabaluu fi sanyiin isaanii darbee ammas afaca'u kanadha. Haati warraa isaanii as jiru gooftaan isaan eebbisu. Hiriyoonni akkasumas gargaartonni kallattii adda addaatiin kennaa adda addaa qabdanii tajaajiltan gooftaan isin eebbisuun jedha. Akkasuma mul'ati waldaan qabdu aguddatu. Kanaaf anis taanaan haati warraa koo taanaan waldaa kana bira dhaabbannaa hin gargaarra amma Waaqayyoos nu kaa'eeni. Yeroo kana nu waan biraa miti milkaa'inuma isaallee yoo argine miidiyaa irratti illee sheerrii yoo goone fi laayikii yoo goone bakka isaan jiran nuti yoo gochuu fi baanneyyuu yaada gaarii qabaannaaf hin jedha. Gooftaanis na eebbisu. Ameen. Harka keenya walitti fuudhee Waaqayyo fayyu galata. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu amma dhumaatti dhuga baatu Kiristoos ta'aafa nagaa Waaqayyootiin deebi'a.